السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ردفتوتا سالحة يوتيوب جرى جرتو نغا كيساني فيوما الحمد لله نغا فيا كوتي سن اللي بك جرتو نتي ربي نغا فيا سنها تاسيسو اغا افتالي قد إيسان جرو بدين ترى akkuma beekamu carqee arabiyaa majlisii yeroo hammaa kana hin jiru magaalaa Jimmaa keessa jechuudha. Garuu kan bira jiruuni isiniif gadhiisaa jira ammatti xaaqanii akka barbaadanii bifa barbaadanii diizaayinii barbaadanii maraxamee hodhamuun hin jiru jechuudha. Balleessanii jiru ammoo barree arafaadhaaf fuduraan diizaayinii gosa hedduutu gala ture. amma tasuman galle kanuma of biraa qabnu gurguraa turre ji'a ol ta'eera jechuudha erga dhufuu dhiisee ammas immoo inuma tura jedhama ragaa Allahu a'lam. Irnaa namoonni daruurii as chokkaayii ofiifis yookiin maatiidhaa barbaadanii kunoo kana jijjiira kun amma fakkeenyaaf baay'ee tokko bareeda maashaallah carqiinsaas badaa cimaa bareedaa isaatii. Hudhaan saasillee akkuma kana firaashii afuriif tiraasii 12 egaa walittiin citu jechuudha. Sufraaf qircaatii qaba. Sufraaf qircaatiin isaa ammallee hodhamne firaashii 4 tiraasii 12 jechuudha. Namoonni carqii duwwaa barbaadanis namoonni firaashiif tiraasii waliin barbaadanis akkuma barbaadaniini isiniif bakka barbaadan isiniif qaqqabsiisuu danda'a. Anna qaqqabsiisuu yeroo jedhumoo an makiinaattan erga malee ajaja tokko baadhee biyyarraan hin deemu makiinaattiin ergaa maatiin keessan magaalaa jiranurraa makiina harkaa fudhatu jechuudha. Akkasii seerri isaa isin jedha inshallah isiniin erga garuu ingeessoo fi kooti fuudhee ana kamiyyuu isiniif qaqqabsiisuu garuu nan danda'a inshallah. Carqii kafeellee yoo barbaadan minxaafii kana waliin illee yoo barbaadan duwwaallee barbaadan akka barbaadanitti ajajachuu dandeessuun isiniin jedha inshallah. Gaafa immoo carqiin galee jedhe galeera jedhe isiniin beeksisaa jechuudha. Namoonni ajajachuudhaaf barbaadan kafeen garuu bifa barbaadaniin diizaayinii barbaadaniin jira inni bannee carqii arabiyaa majlisii kanatu babbadee dhufa waan isaan beeku innaa akkasii namoonni ciminaaf jettan carqii arabiyaa majlisii wayyaa namoonni immoo bareeduma jettan immoo kafee baay'ee tokko bareedaa amma ta'innis homaan jedhu bareedaadha garuu cimina irra guddaa kan cimaadha jedhamu carqii arabiyaa majlisiitiin isiniin jedha. Akkasii inshallah laayikii godhaa viidiyoo kana laayikii godhame namni 500 yoo ilaale ko habicatu namumti 200 illee laayikii godhe marrakkoo qabame wallahi marrakkoo qabala. Laayikii jechuun waan baay'ee tokko salphaa sekondii illee waan namatti hin fudhanne jechuudha. Waallee isinirraan qannasu na laayikii godhaan isiniin jedhaa. Namoonni gaarummaa keessaniin immoo laayikii gootanuu baay'ee tokko galatooma ulfaadhaa. Namoonni tola namaaf yaaddan jechuudha. Laayikii gootanii kaanis immoo yoo dagattan jedhame ko laayikii godhaa jedhama. Yeroo masanayyuu yaadattanii laayikii gochuu dandeessu. Akkasii inshallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkuma argitan baay'ee tokko bareeda 3-9 hafee jira amma firaashii 3 tiraasii 9 garuu yeroo manatti galee 4 fa'i afame jedhe baay'ee tokko bareeda. Carqiinsa turii illee ni danda'a jechuudha. Turii haatamoo danda'a jedhama.